Injiinar Taakkalaa Uumaa uummata biyyattii bal'aa dhiifama gaafatan. Injiinar Taakkalaa Uumaa kaleessa xaa'oo ekspaardeetii ta'e erga miidiyaa hawaasaa isaa gubbatti maxxansee booda mormiin dhalachuu hordofee miidiyaa hawaasummaa gubbaa suuraa xaa'oo kaasee ture. Kana hordofeeti har'a dhiifama kan gaafate. Kanaanis dhimmicha uummatatti ifa kan godhan xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad Injiinar Taakkalaa Uumaa injifatee jira jedhame. Bal'inaan isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf ammoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Injiinar Taakkalaa Uumaa uummata biyyattii bal'aa dhiifama gaafatan. Injiinar Taakkalaa Uumaa kaleessa xaa'oo ekspaardeetii ta'e erga miidiyaa hawaasaa isaa gubbatti maxxansee booda mormiin dhalachuu hordofee miidiyaa hawaasummaa gubbaa suuraa xaa'oo kaasee ture. Kana hordofeeti har'a dhiifama kan gaafate. Kanaanis dhimmicha uummatatti ifa kan godhan xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad injifatee jira jedhame. Hojii gaggeessaa olaanaan dhaabbata geejjiba baabura Itiyoo Jibuutii Injiinar Taakkalaa Uumaa burjaajii uumameef ganama kana dhiifama gaafatan. Injiinar Taakkalaan suuraan xaa'oo guyyaa kaleessaa adeemsa fe'uu fi buusuu agarsiisuudhaaf miidiyaa hawaasaa koo irratti qoode haala xaa'oo amma jiru kan hin calaqqisiifne waan ta'eef dogoggora uumameef dhiifamaan isin gaafadhaa jedheeram. Suuraaleen xaa'oo fe'amuudhaan gara biyyaatti galanii fi uummataaf raabsamuudhaaf jedhan kan yeroon irra darbee ta'uu bal'ina miidiyaa hawaasummaa irratti kaleessa galgala ture kan qoodame. Itiyoophiyaan xaa'oo sharafa alaatiin biyya alaarraa galchitu haga tokko hir'isuudhaaf biyya keessatti warshaa xaa'oo hundeessuuf akka jirtu osoo himamuu biyyattiin xaa'oo ekspaardeetii ta'e biyya diina Itiyoophiyaa taate Ijipti irraa galchiteetti jedhamuun komatame. Injiinar Taakkalaan suuraa dogoggoraa maxxansanii dhiifama gaafachuun sababa malee miti. Kunis mormii Jawaar Mohammad jalqabe hordofeeti. Jawaar dhimmicha yoo morman mootummaan xaa'oo yeroon isaa irra darbe kan keemikaala balaafamaa of keessaa qabu qonnaan bultoota Itiyoophiyaa miiliyoonaan lakkaa'amaniif raabsuudhaaf qophaa'aa jira jechuun ibsee kun baay'ee qaaneessaadha jedheeram.